waraanni biltiginnaa mooraa sirna PP ganuun lixa shaggar ona gindabaratitti waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun beekame. Jaalul Gufaa Diinaa waan qindeeffate qaba. Dhaabbatni waraana biltiginnaa waraana isaa falaasama ida'amuu jalatti amansiisee bulchuu dadhabee fi mooraa waraana isaa obomboleetti sanyummaan rukutamuun raafamaa jiru. Sirna ilmaan Oromoo gadi qabee ilmaan Amaaraa olaantummaa isaanii kabachiisu gananii wobootti harka kennachaa jiru. Akka kanaanis adoolessa 2022 godina lixa shaggar ona gindabarat mooraa waraana biltiginnaa magaalaa Kaachis keessaa miseensi waraana komaandoo biltiginnaa tokko qawwee AKM Turkii tokko hidhannoo guutuu waliin wobootti harka kennatee jira. Ilmi Oromoo dhalootaan godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee ta'e kun leenjii waraanummaa biltiginnaa erga xumureen booda ona gindabarat keessatti waraana bilisummaa Oromoon akka lolaniif bobbaafamanis waraana bilisummaa Oromoos ta'e ummata Oromoon hin lolu jechuun sirna cubbamaa lubbuu ilmaan Oromoo akka baalaatti harcaasaa jiru ganuun wobootti harka kennatee jira. Mooraa waraana biltiginnaa keessatti ilmaan Oromoo akka gadaantummaatti akka ilaalamanii fi ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhamuun yakkamaa akkasumas adabaa akka oolan kaasuun afaan Oromooyyuu fayyadamuun dhoorkaa ta'uu namni sirna biltiginnaa gane kun kaaseera. Dhuma irratti sirnicha keessaa ba'uu isaatti ofii gammaduun ilmaan Oromoo sirnicha keessatti hafuun osoo hin beekin duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti leelliftoota sirna Minilikiin labsame tumsaa jiran irraa dhaabbachuun meeshaa isaanii waliin gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamaa jirutti harka akka kennatan dhaamsa dabarfateera. Maqaan koo Biiniyaam Tibbaa Bulloo jedhama. Godina Arsii lixaa aanaa Shaashamanneeti. Meeshaan kilaashuma kana qawwee amma gurraacha kana isa Turkii jedhamu sani. Kun ammoo boombiin lama tokko F1 jedhamuu fi kun RG fi qaama dildila waan adda addaa waan akka mishigii jedhamu kanaan isaanii cabsanii balleessan sani. Kun ammoo hidhannoon ammoo xiyyiitiin ammoo rasaasa waliigalatti 221 ture kan qabadhee ture bakka akkasitti akkuma qabadheen akkuma gaafa farramee fudhee tureeti bakka qawween kiyyaa dhukaasuun gammadeen gadda gammachuu isaaniin makamii booda dhukaasee ture akkasitti. Godina Booranaa ona Moyyaalee keessatti hidhaa fi dararaan ammaatee jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jaalladhi Oromoo guutuu gabaasa kana akka taanutti siniif dhiyeessiti. Sirni hidhaa fi ajjechaa uummata Oromoo irratti gaggeessuu amaleeffate PP'n torbaan lamaan darbe irraa qabuun godina Booranaa aanaa Moyyaalee keessa dargaggoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun magaalaa keessaa funaanaa mana hidhaatti darbachaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasan. Akka maddeen jedhanitti torbaan lamaan darbe magaalaa Moyyaalee ganda Arbaallee keessaa dargaggoota Oromoo 14 maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin waliigaltanii daannoo waraanaa kan ganda kana keessaa duuchine waraana baltsagannaa diida keessatti oboon haa haleelu jechuun mari'attanii jirtu jechuun dargaggoota 14 kana qabanii jiru. Qeerroowwan Oromoo hidhamanii jiran keessaa kan maqaa arganne qeerroo Guyyoo Hiddii Damboobaa, Badhaadhaa Guyyoo, qeerroo Oobsaa ammaaf maqaa abbaa kan hin arganne, Gammachuu jedhamuuf kan ammaaf maqaan hin argatin hedduun hidhamanii jiraachuu himan. Isaan keessaa kan adda durummaan qeerroo kana nurratti ijaaree qeerroo Guyyoo Hiddiitii fi Badhaadhaa Guyyooti jechuun dararaa hamaa irraan ga'aa jiru jedhan. Itti dabaluun waraanni sirnichaa magaalaa Moyyaalee keessatti namoota galaa fi bobbaa dhoowwaa jiraachuu maddeen ibsuun mootoraa fi namni galgala isaa 12 achi daandii irratti argame hundi hidhamaa jiraachuu dabaluun addeessaniiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti waraanni murna faashistii PP maatii qabsaa'otaa qabanii hidhuun dararaa jiraachuu fi aanaa Gidaamii keessatti ammoo hawwanii fi shamarran Oromoo irratti gudeeddaa ammeessanii jiraachuu jiraattonni dubbatani. Jaalimoonaa Faayisaa dabalata qaba. Uummanni Oromoo sirna kolonii impaara Itiyoophiyaa jalatti mirgi lubbuun jiraachuu fi nagaan bahee galuu dadhabuun qeessaa irratti kabaja dhabuun akkasumas Oromiyaa keessatti namoonni nagaan ajjeefamaa hidhamaa qeessaanii irraa buqqa'aa fi waraana faashistii Abiyyi Ahimad maqaa ijoollee keessantuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun maatii qabsaa'otaa qabuun hidhanii dararaa kan jiran yoo ta'u namoonni hidhamanii jiran kan maqaa arganne obbo Bantii Hirkisaa abbaa maatii kan ta'ee fi Aadde Amaaluu Daneessaa kan jedhaman ijoollee isaanii nama 2 dabalatee Muhammad Siraaj fi Bilaal Siraaj kan jedhamu daa'ima waggaa 10 haadha isaanii waliin waraana murna biltsiginnaan hidhamanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasanii jiru. Ittuma fufuun waraanni faashistii PP
aadaa fi safuu uummata Oromoo kabajee kan hin beekne Oromiyaa bakkoota adda addaatti gocha sarbamiinsa mirga namoomaa fi shamarran akkasumas aawwan Oromoo irratti gudeeddii raawwachaa kan jiran yoo ta'u, adoolessa 20/2022 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda duwwaa tokko keessatti namoota ammaaf maqaa isaanii aadaa fi safuu Oromoo eeguuf jecha kaasuun hin barbaachisne hedduu gudeedanii jiru. Shamarran Oromoo gudeedaman keessa daa'ima waggaa 11 kan taate bakka isheen loon tiksitutti qabanii gudeeduun miidhaa qaamaaf saaxilanii jiru. Daa'imni kun yeroo ammaa dhukkubsachuun maatiin mana yaalatti yaalchisaa kan jiran yoo ta'u, haadha Oromoo qoraan funaannachaa turan dubartii waggaa 51 humnaan qabanii gudeedaniiru. Akka jiraattota ona lameenii maddeeniif ibsanitti waraanni weerartuu PP gochoota badii guyyaa gara guyyaatti uummata keenya irratti dalaguu waan ammeesseef falli jiru waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruun sirna nama nyaata kana ofirraa buqqisuu qabna jechuun uummata Oromoo hundumaaf dhaamsa isaanii dhaamaniiru. Godina Lixa Harargee ona Mi'eessoo keessatti gosti Somaalee hiisaa uummata Oromoo irratti lola banuun nama tokko madeessuun dhaga'ame. Jaaliraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Murni bilisiginnaa ilmaan Oromoo irratti saboota garaagaraa hidhachiisuun ajjeesisuu itti fufuun baha Oromiyaa godina Lixa Harargee ona Mi'eessoo keessatti gosa Somaalee hiisaa uummata Oromoo irratti lola akka banan taasisanii jiru. Lola guyyaa kaleessaa adoolessa 22/2022 godina Lixa Harargee ona Mi'eessoo araddaa bareedaa naannoo gammoojjii Tulluu Luuqqoo jedhamtutti gosti Somaalee hiisaa jedhamu kun lola ganama sa'a 12 kaasee hanga sa'a 7tti geggeeffameen uummata araddichaa keessaa obbo Adam namni jedhamu abbaa ijoollee kan ta'e rukutamuun madaa'ee jira. Gosti Somaalee hiisaa kun lola bananiin gaala uummata Oromoo fi qabeenyaalee garaagaraa saamanii jiru. Uummanni Oromoo naannichaa akka jedhutti murni bilisiginnaa uummata Oromoo gandichaa irraa meeshaa waraanaa hiikuunii fi qawwee akka ittiin dhukaasne dhorkuun ajjechaan kun akka nu irratti raawwatamu gochaa jira jechuun waan mudachaa jiru addeeffachuun uummanni tokkummaan akka wal bira dhaabbatu dhaamaniiru. Godina Lixa Shaggar onaa Tokkee Kuttaayee Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qebbee akkasumas baha Wallaggaa onaa Waamaa Hagaloo keessatti waraanni weerartuu Impaayera Itoophiyaa ilmaan Oromoo 8 ajjeesuun barame. Jaaliciitii Bantii dabalata qaba. Murni bilisiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee ajjeesuun duguggaa sanyii raawwachaa jiru gocha faashistummaa isaa itti fufuun godina Lixa Shaggar ona Tokkee Kuttaayee keessatti namoota 3 ajjeesan. Adoolessa 20/2022 jiraata godina Lixa Shaggar ona Tokkee Kuttaayee ganda Gimbii kan ta'e obbo Gammachuu Asaffaa osoo inni gabaa kibba Lixa Shaggar ona ammayyaa Daalledaak jedhamtu dhaqee galuu karaatti konkolaataa irraa buusuun ajjeesan. Obbo Gammachuu Asaffaa konkolaachisaa fi abbaa ijoollee 2ti. Guyyaa obbo Gammachuu ajjeesan kana namoota biroo 2 kan eenyummaan isaanii hin baramne gabaa deemanii galaa osoo jiranii ajjeesanii reeffi awwaalcha dhabee bakkee irraa akka jiru maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Oduma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa ona Gaa'oo Qebbee keessatti waraanni faashistii PP ajjechaa suukanneessaa raawwachuun ilmaan Oromoo ajjeesaniiru. Kaleessa adoolessa 22/2022 ona Gaa'oo Qebbee ganda Kobbachaa keessatti namoota arfan ajjeefaman keessaa kan maqaa arganne Imaamuu Hiisaa kan jedhamuu fi kanneen biroo 3 maqaan nu hin qaqqabin jiraachuun barameera. Ona Gaa'oo Qebbee kana keessatti daa'ima waggaa 13 osoo hin hafin hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun namoota hedduu ajjeesaa turan. Ajjecha namoota nagaa irratti murni bilisiginnaa kun raawwatu itti fufuun godina Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Hagaloo ganda Baataa Awwaangiroo keessatti obbo Moosisaa Jimaa kan jedhaman maanguddoo umurii 70 kan ta'an waboo waliin quunnamtii qabda akkasumas qawweetu mana kee jira jechuun nama homaa keessaa hin qabne erga dhaananii baatii 2f rakkachaa turuun miidhaa irratti qaqqabee irraa dandamachuu dadhabuun dheengadda adoolessa 21/2022 addunyaa kana irraa ulee waraana PP'n lubbuun isaa darbitee jirti.
Ona waamaa galoo ganda baataa waangiroo keessatti ajjecha geggeessaniin ala uummatas ni saamu. Namootaan qarshii nu jenne kaffaltan malee isin ajjeesna jechuun mallaqa irraa fudhatan keessaa obbo Qinaaxxii Beenyaa mallaqa qarshii 30,000, obbo Tamasgeen Daggafaa mallaqa qarshii 40,000 harkaa saamaniiru. Obbo Yaadataa Ittaanaa kan jedhamu ammoo qarshii 80,000 kaffali jedhamnaan waan dideef lubbuu isaaf doorsisaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa ona waamaa galoo gabaasaniiru.